السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوت جالتمتوت مسنسا channel keenya channel A4 Media dha. Nakam fayyaa qabdanii nageen rahman bakkuma jirtanitti sinirratti ajiraatu jechaadha. Warri channel keenya misensa yookaan maatii hin ta'inis channel keenya subscribe gochuudhaan like gochuudhaan akka misensa yookaan maatii channel keenya taatan isin jenna. Gamanumaan har'a sagantaa adda takkaan isin qabdee dhufaa jira. Sagantaan sunis maal yoo ta'an interview bashoo wajjin qabnu takka bashoo takka kumasaa har'a walagarreenitti sagantaa yeroo bareedduu hojii dabarsaa turre sagantaa kana gaamee bifa jaanu kanaan isinii fi isina duramee sagantaa doonee galee channel keenya kana like tuquudhaan akkasumas subscribe gochuudhaan share gochuudhaan namoota biraa bira akka rakkabsiiftan isiniin jenna itti dhiyaadha. Keessumaa ajaa'ibaa tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Keessumaa keenya kana wajjinis wal barsiisa gaamee turtii bashoodhaa wajjin har'a guyyaa irraa kana taasifneen haala isin fakkaatu fakkaataa isaa kana bashoo wajjin akkam akka tureen isin daawwachiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Adde bashoo. Waalaikum salaam warahmatullahi. Akkam fayyaa qabdaa? Nagi alhamdulillah tejirti ga Allahu akbar. Adde bashoo fayyaa akkanatti mirqaanu jira inumaan fayyaa qabu keessa kanatti ciciisee mirqaanu jira jirti har'a bashoon maashaallah har'a bifa ajaa'ibaatiin gabashoon gaafisiidhaan nuti eebbisu jirti. Mana kana keessa galtaa? Eeyyeen jechuudha gaa mana kana keessa galette adde bashoo obboleeyyan ni qabdaa? Nin qabaa obboleeyyanis nin qabaa ishee jirti har'a bashoon maashaallah akkanatti gaalaal bashoon zanaa fataa jechaati bohaarsu jirti gaa bashoon ta'uu jiru bohaartiin teenya ta bashoon haa hojii qabnu ammallee akkumatti fufee jira bashoon ichi keessatti argite tun maarsi taati nadhiisaa de bashoo qaadhi maani qabdaa? Eeyyeen qaadhi mallee nin qabette gaa bashoon tun Allahu akbar isni sun ayisa diggalli mataa guddaa sun ayisa kun akkanatti yeroo duraatiif sii dhiyeessa sun dukaan warra caalaa dukaan isa jiru kanatti qolaachuu jirti gaa'ee eegee laachuu jirti fi deema qoban qabdu gaa'ee bashoonni eegee laachuu jirti dukaana kanaasa warra caalaa kana haamee ol qoonni dandeessaa? Ol qoonni dandeessaa? Nolaal ol qawuudhaaf dura akkana ceefnetti gaa bashoon irra maaliif namarraa addaasa bashoon irraa addaa fi deema namaa midhatti hantuuta mana kana keessatti jaba qabdee beektaa? Eeyyeen akkanatti qabaa itti eegaa kun akkatti qabdillee nu garsiiftee jirtu bashoon sun kun akkanatti eega oguun dura eegu akkanatti barbaada hantuuta akkanatti nyaadhattee nu garsiifti maashaallah gaa'e baay'ee galatoomenaani adde bashoo tanaani turtii siiraa kan bashoo wajjin guyyaa irraa qabnu kana fakkaata ture chaanaala keenya subscribe like gochuudhaan koomentii keessan irratti turtii bashoodhaa wajjin akkam ture isin bohaarse moo isin bohaarse kan jechuunillee yaada keessan gaa gama jalaa sun nu haa hedduun isin jaaladha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.